أمريكا أرجعني جرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبلتي سمية جتشود حتى ياسو لكي ستهمت لكي ياسون dhugaa shamarranii hunda awwaale yaasuun dhugaa dubbachuuf mirgi keenya rakkoon sumayyaa qunname si qunnama bar obboleeyyan keenya rakkoon sumayyaa qunname si qunnama wabiin odoo jaalatu sumayyaa akka dhiise hiriyaa Saidoo waan ta'eef jaalata him jaalata ayyuu jechuudha garuu mucaan kun jechuudha shamarran hundi akka isii kanatti mormachuu qabdan warroon abbaa manaa qabdan dirqama gabaatanii mormachuu qabdan isin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isinin jecha anillee wallahi alhamdulillah galata rabbii nagaa ajira askeenya jira xiqqoo wallahi har'a likkii xiqqoorra daama akka tokkotti ani hin beeku garuu isin bira akkam akka ta'e hin beeku hin qorra kanaaf isin jechuu barbaada akkam jirtan isin nagaa keessanii fayyaa keessanii YouTube keenya subscribe gochuu commentii barreessuu mudannoo keessan akkasuma lakkoofsi kiyya sirri jira namoonni mudannoo keessan karaa keessatti ijoolleen hedduu mudannoo naalaattee jirti har'ammoo jidduudhaan gara na cabsee dhufe isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya subscribe godha hedduu takkanaa galatoomaa wallahi na jabeessaa jirtan warroon keessan dhuftanii ni jabeessitan muna abshir si cinaa jirra har'as buurus warri jettan na ulfaadha isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf jechuudha waniin har'a dubbachuu dhufe dhugaa rabbii dubbachuuf ani viidiyoo keessatti wantoota mudannoo garaagaraa akkasuma dhimma kiyyaati garuu immoo haadha jidduudhaan maaliif cabsee dhufe obboleettii Sumayyaa yookiin mucaan kun obboleettii taate yookiin hiriyaa taate garuu dhugaa dubbachuuf jecha obboleeyyan kiyya shamarroon Sumayyaa yoo saba biraa taate ufii keete deebitee ufii keete uflaaluu qabda Sumayyaan balleessaa qabdii miti Saidoon balleessaa qabdii miti ayyuu balleessaa qaba ani fakkeenyaaf dhiira tokko gaafa jaaladhe dhiira qabeenya qabu tokko gaafa arge sanitti fiiguun qabu dhiirri mootuu gaaf shamarran takka jaalatte waan dhiira taateef otoo amma inni dheesse waa jedhanii jechuudha inni dhiira miti jechuu ni danda'atti namoonni tokko garuu immoo shamarran dubartoonni bultii ijaaratanii qabaniif wanni kun badaa isa dhuman qabneeti fakkeenyaaf fakkaatuun Sumayyaa takka dhiira tokko gaafa argite ufii abbaa manaa qaba ijoollee 5 qaba yoo itti iiti akkam gooti wantoonni kun bar biyya keessa ni jira wallahi biyya keenya kana keessa dhiirotiin gad haguuggatanii deeman malee dhoyfatanii deeman malee dhiirota meeqatu jira ka itti dhiitee mana hidhaa seensistee hojiirraa ariisistee kabeenu fa'atu jira bira dubarfatte obboleen kee kanaaf jechuudha mucaan amma waa'ee dhimma shamarraniif wareegama jette kun isin wareegamu sirriidha hin deeggaraanu mataa kiyyatti siifillee sirriidha obboleettii atis dirqama Sumayyaa deeggaruu qabda boru fakkeenyaaf ijoolleen keessattuu biyya arabaa jirtan abbaan manaa keessan aziru yoo dhalaan takka itti dhuftee itti galte yoo dhalaan takka ifaajesan itti dhufte teetteetuma sit akkamitti dessi jedha mee ufuma bakka buuse ilaale dhugumatti immoo Sumayyaan nama jabduudha guyyaa tokko Saidoo jettee himmaan buuftee beektu maaliif ilmaan kee guddifadhan dalagadha jettee confidence cimaadhaan haasaa jirti isinoo maalirra jirtu maaliif wanna kanarraan dubbanne maaliif wanna kana callifna dhugaa warroonni miidiyaa TikTok irra oolan otoo dhiiroti akkana otoo dubartoota akkana irratti tarkaanfii cimaa fudhatanii wallahi dubartoonni ol jettee dhiira jaartii qabdu hin laaltu dargaggeessa isii jaalate ka isii kawaja qabu ka isii bakka qabu wajjin deemtee jiraatti kanaaf wabii jechuun immoo yoo waa'ee wabii kakaafnu taate wabiin dhugaa nama gaarii namaati nama sammuun isaa bal'isee yaadudha dhugumatti bal'isee yaada sababni isaallee shamara takka jaalatee hiriyaa isaatiif piraankii godhii jedha garuu piraankii godhi viidiyoon isaanii jira bar kara feesbuukaatiin jira ani arge garuu akkasitti TikTok irrallee jira seeyaa hin beeku piraankii godhi jaalate miti garuu Saidoolleen balleessaa hin qaba intalli tun akkas mucaa kana jaalate dhibbatti beeka isheen garuu jaalatte odoon taane ani garuu wallahi haala miisiitu fi rabbitu beeka
Saidoo jaalate odoon taane qabeenya Saidoo jaalatte. Dubartii yeroo ammaa kana keessattuu dubartiin dalagdee dayfaan galii takkan baase hin fidini qabeenya dhiiraa hin jaalatti. Dhiira san jaalatte odoon taane qabeenya isaa san jaalatti. Mallaqa isaa san jaalatti. Amma yoo kati ilaalle wabiidha moo Saidootu bareeda? Wabiitu bareeda. Eenyutu ijoollummaa qaba? Wabiitu ijoollummaa qaba. Isheen garuu mucaa daa'ima ganaadha. Ayyuun garuu akka laalamnetti isheen nama yeroo akkatti ilaaltu nama daa'ima. Isheen garuu qabeenya laalti. Dubartiin isii qofaa miti. Ayyuu qofaa miti. Dubartiin qabeenya laalti. Dubartiin jiruu gaarii jiraachuuf akka keessattuu biyya Itoophiyaa kana keessatti dubartiin ka biyya Arabaa argitee hin beekne. Wallaahi billaahi ka biyya Arabaa argitee hin beekne dhiira qabeenya qabu barbaaddi. Maatiin illee dhiira qabeenya qabu barbaada. Maaliif jireenya kana fooyyeffachuuf jiruu gaarii jiraatuuf borcinqaa dhabu dheessuuf borrakkina dheessuuf har'a nama qabeenya qabu kanatti hoo deebee dabalame ani jiruu gaarii jiraadha wanti jedhamu. Wabii jechuun dargaggeessa lafaan dhufaadha. Jireenya hamma xiqqoo afaanii harkarra gara afaanii jiraata malee qabeenya isaa irraa hafee mana bitu qabeenya isaa irraa hafee makiinaan bitu qabeenya isaa irraa hafee namaaf laachuu hin danda'u. Isin galee kuni asitti garaagarummaa qabu. Kanaaf jaalala utoo waan hunda caalaa dhugaa Rabbii isin jedha. Waa hunda caalaa jaalala gaaffelatte ati ni duroomta. Dubbiin ijoollee kana waa hedduu jajjeeqamaa ture. Qalabdiin 100 bitame harkaa badee. Garuu intalli sun haqa akka qabdutti natti ilaala. Ani maaliifi Sumayyaa jechuun dhugumatti jechuudha. Haqa Saidoo irraa ni qabdi. Haadha manaa isaa odoon taa'ittu dhiisati. Sumayyaa nama ifaajee YouTube hojjechuu irratti ifaajee guddaa isa wajjin eegalte. Waa inni ijaare waa inni qabu hundi dafqi ishee akka keessa jiru beeka. Biyya Arabaa ta'anii isa waa meeqa akka dalagaa turan. Diraamaa dalaguuf cinqamaa turan. Ila dhalaa bakka fi faranjii maan taanetti dhugaa baasaa dubbadha. Dhugaan qal'in qallatti malee hin cittu. Isin galee kanaafuyyuu hadha intalli kun eessaa dhuftee yaasu atiin balleessiteetee murtee irratti murteessite. Dhugaadha. Yaasuun tokkoffaa dhugaa Sumayyaa hin dhoyse. Lammaffaa dhugaa Wabii hin dhoyse. Sadaffaa Saidoon hiriyaa kiyya jedhee waa hunda irratti harkaanfataa jira. Saidoon hamma ammaatti waa kana sani jedhee gabbee balleessa maaliif dubbachuu dide? Beektu kana. Wanni ni dubbachuu didee fi namni miidiyaa kanarra waa hedduu odeessa. Akka ta'e alaa galaadha. Akka ta'e alaa galaadha. Garuu immoo akka ta'e alaa galaan kun immoo dhiibbaa harkisaa deeme. Hiriyaan isaallee hiciitii isaa baasaa. Asiin ijoolleen akkasii. Asiin amma mootuyyuu wanni kun akka hidhamaa deemu mee ilaala. Mucaan kun fiidee dhufte. Mucaan kun ani dubartootaaf wareegamaa jette jechuudha. Dhugaadha isiniif wareegamaa jirti tanan dagatina. Akkasiif wareegamaa jirtu akka anaaf wareegamaa jirtu hin dagatin. Tashamarranii. Taarika dhiiraa immoo jechuudha. Taarika dhiiraa viidiyoo takka takkaan irratti isin hojjechuuf deema. Dhugaa Rabbi isiniin jedha. Taarika dhiiruma kana dhiiruma ati abbaa manaa kiyyaati. Dhiiruma ati na jaalataa. Dhiiruma ati bakka guddaa naa qaba dhiifama jettee duuka cinqamtu duuka wanni yeroo ammaa ta'amaa jiru wallaahi dhiirarrallee rakkoo guddaatu jira. Isin galee dhiirarrallee rakkoo guddaatu jira. Shamarranirrallee rakkoo guddaatu jira. Isin galee kuni waan boru isinitti dhufuuf taa'u. Dandeettee akkuma Sumayyaa kanatti illee ijoolleen keenya mormachuu hin dandeettu. Gabbaatee YouTube hojjettee nama kana ifa saaxiluu hin dandeettu. Kophaa isii boottee keessattuu ijoolleen Oromoo boottee minbaa fixattee gaaf kaan isa hojii jiraachuu hin danda'u qabeenya kee isaan gargar addaan na baasa maal jetti jechuudha. Kuni ta'uu qabu. Saidoon haa fuudhu. Garuu isin ofii keessanii mataa keessaniif wanni akkana akka isin irra hin geenye gabbaatanii hiriira bahuu qabdan irratti. Mormachuu qabdan, dabarfachuu qabdan miidiyaa guddaa irratti. Wanni akkana nurra haa dhaabbatu. Nuun ta'uu jechuu qabdan.
maal foo jettare kuni siifi anaafi obboleetteetiif haadhateetiif bar am jaarsoliin ammallee hin fuuna malee bari hin fuunu jedhani dhugaa dubbachuuf hin fuunaa jedhan ani kana dhibu warri dhiiraa kuni shari'aan hanga afurii faqqadaa jettan shari'aan hanga afurii faqqadu jireenya qaalaa kanarratti hanga afurii dhiisati takkitti himaal foo akka killeetitti kunuunsatanii hin jiraanne kana dhibutu kana shamarran keenya ani keessattuu ijoollee biyya keessaa ijoollee biyya ambaa jirtan walumaa galatti shamarran keenya dhugaa rabbii dubbachuuf ani waan isiniin jechuu barbaadu waan kanarratti hin callisina mormaadha boru sitti dhufuuf deema isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa alhamdulillah rabbil alamin jedha wallahi mucaan sun gabbaatee akkasitti aayuu jaan argeechuun isee baay'ee gammadee isiniin jedha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh